Hojii manaa. Hojiin manaa jira ture. Kaleessa danii turre. Tureera garuu hin nageenye. As kan dhuftu barachuu miti. Akkas inni si godhu maanni. Nama san beektu ati. Maalii? Maal jechuu keeti? Dhala barsiisaa naamusa qabaadhu malee. Taayigas Simoonis gaafate. Silas na gaafachuun kee wayyaa faare. Kana fudhu. Hojii manaa kee baasi. Kunoo. Kanaa deebiin kee. Waan hin beeku si barreesse kanarra maal godhan jettare? Cufnirra. Natti qoostaa ofitti qoosta. Baqa kanumaan barreesse kaa. Bakka sammuun kee haganuma yaada. Kanuma bakka kan biratti. Kun deebitaa jettee tun barreessite. Deebiin koo sirriidha. Kanaa namaan naa barreesse barra. Ofii kee maaf hin barreessine. Bakka aan dubbachuu malee barreessuu hin danda'uun jedha barra. Akkam? Nama dubbisuu nan danda'a. Barreeffama natti ulfaata. Barreessuu hin danda'u. Nama dubbisuu nan danda'a barra. Barreeffama natti ulfaata malee. Maal na daa'e galii qonna qotika. Hojii manaa baasi. Hojii manaa baasi. Gurri kenna ga'u? Inni sin hojjenne kanaaf callisaadha. Har'aaf teetta garuu sin barin. Barsiisa galatoom. Galata kee barbaadeeti miti. Hojii manaa. Nan irraanfadhe barsiisa. Ati sin hojjenne jechuudha? Irraanfadhee miti garuu akkam? Barsiisa koo na dhiise naa barumsi badaa silma naan galu. Koo'e kan hin jedhu. Maal jechuu keeti? Waan sitti ulfaate hundaa yeroo mara hojii manaa kennita. Deebinuudhaa korojuufi miti. Maaliif waan barachuuf an dhufe malee barsiisuudhaafi miti. Barataan immoo ni gaafata malee hin gaafatamu. Barattoota dogoggoruu jaallattu. Barannus dhiisnus saneen sanuma maaliif cinqabnaa? Waan siif hin galletu jira. Maaliifuu taa'e? Hojii manaa. Ani manatti ni dhufe. Fedhiin keessa maanni? Nama raachitanii silas nama raachitanii hojii isin jedhee gadhiisu. An kan dhufu bara hojii manaa baqaddeetanii bara. Inni jireenyi nama raachaaroon kan nasi nama raachitu. Yeroon gara olii gadi deemaan oola boqonnaan qabu. Miila koo deemsee akkana qal'ise ilaalime. Barsiisaan maraate jechuudha.